let's watch Hachalu. Message for Hachalu Hundessa. Hachalu. Yeah. Video ke waligala obsan ilaale jira really galatum wan dubbachu qabdu wan sirra eegamu dubbat kana dura wan edu dogoggo amma garu karatti deebite Hachalu gaafa kuma lamaaf kuda saddeet ati bilisoomne mi jette galma barkumeetti namni sitti duulaa ture walaloon ani barreesse amma jira Google irra jira YouTube irra jira Facebook irra jira namni kamuu ragaa filaaluu danda'a. Exactly, of course. He read it to me. Dogoggortee turte amma karaatti deebite. I want to say to you something. Lafas furod kan abbaa keetiiti. Lafti kan Tigree miti, kan Amaaraa miti, kan Goojjamee miti, kan Guraagee miti. Lafa Oromooti. Finfinneen lafa Tumaamunaati. Lafa Maccaaf Tuulamaati. Lafa Gujiif Booranaati. Lafa Booranaaf Baarantuuti. Lafa Abbaati. Furod. Maallaqa baankii Oromiyaa keessa jirus furod. Warqee Oromootu gurguramee buna Oromoo gurguramee achi gala. Kan baankii Daashinis ta'e kan maalis ta'e furod. Garuu akkuma ammaa kanatti turuuf waan barbaadde fudhadhu miliyeenarii tiriliyenarii waan barbaadde ta'e waan barbaadde akka barbaadde sooromee dhimma keetti sii gammanna hedduu sii gammanna hedduu si jaallanna gadi baatee dhuma dogoggortee ammeenya waraana bilisummaa Oromoo hin dubbatin mootummaa afaan Oromoo jibbu mootummaa eenyummaa Oromoo jibbu mootummaa biyya Oromoo balaaleffatu daangaa Oromiyaa balaaleffatu daangaa Walloo fi raayyaa guyyaa tokko gadi ba'een dubbanne kan daangaa Sudaaniin daangaa maalii qabna karaa Somaalee daangaa keenya maali guyyaa tokko kana gadi ba'ee hin dubbanne kanaaf hin falmin. Kanarraan kana fi binkeerraa akka qimamii minyoofti bira darbitee jirta. Qoraasuma hedduutu si qoraa'ee ture. Qoraasuma si qophaa'e sana hunda bira darbitee jirta. Garuu waan tokkittiitu jira wanti garaan hin geenye dubbii kee keessatti. Waan tokkittiin garaan hin geenye sun kan walitti dhukaasaa jiru Oromoof Oromoo miti. Oromoof Oromoo miti. Oromoof sirna nafxanyaati. Uummata Oromoo fi sirna nafxanyaati kan walitti dhukaasaa jiru. Dargiin Mangistuu Hayilamaariyaam Oromoodha. Sirnichi garuu sirna nafxanyaati. Haayile Sillaaseen Oromoof Amaaradha. Sirni isaa garuu sirna nafxanyaati. Mootummaan amma jiru kun maqaa OPDOtiin biyya bulchuu danda'a. Amma Oromummaa fi Amaarummaa Dooktara Abiyyi dhiisnu. Garuu sirnichi sirna nafxanyaati. Sirna afaan Oromoo jibbu, sirna aadaa Oromoo jibbu, sirna eenyummaa Oromoo jibbu, eenyummaa Oromoo balaaleffatu. Sirna kanaa fi Oromootu walitti dhukaasaa jira. Oromoon maal jedhetti dhukaasaa jira sirna kanatti? Afaan koo dubbachuun qaba, biyya koo bulfachuun qaba, biyya koo keessa jiraachuun qaba, afaan koo baduun qabu, daangaa biyya kootii kabachiisuun qaba. Akka Oromootti Oromummaan koo fi eenyummaan koo aadaan koo jiraachuu qaba jedheetu Oromoon sirnichaan mormaa jira. Ishee kana duwwaadha kan naan ta'an irraan kan hafe absolutely gaariidha. Naa taateetta galatoomi biroo wal argina inaasofna kaleessi arra miti arri immoo bor miti. Kanaaf wanti baay'ee natti tolee namicha sana miila qullaa deemsisuu keeti. Profaayilii viidiyoo kanaas namicha sanan godha sanni miila qullaa deemu fardichatti fudhadhu namtichi lafa deemu. Galatoomi acee baabaa nagaan naa buli biroo.